sargii wayiituun jirtu Habibti. Eenyu nyaatanii mana galuu deemtan. Waa hundaaf dandeenya dhufnetti yaadeen taa'u jira kophee guyyaa san uffadhu. Sargii yoom godhachuu deemtan? Umuseenanis asliinis. Haa maal Habibti dudda walirra garagallee ciisuun barbaannu anaaf inni wallaaluu kan Umuseenaa itti minuutiif dandeenya. Waan sargii ispoonsara nu gootanii ispoonsara nu gooti. Siif goonaree numatti maamalee nuti sirriitti sinii goona maan jamta maagi amma ani itti yaadetiin uffanni kun guyyaa maakii sargiiti kopheen kun akkas jee hunda kophaa deemee si garsiisuu hin danda'a kophaa kaayeen taa'u jira ammaan. Nagarsiista sanboodoo. Sargii goona gaa eegas booda isin yaani nuti dandeenya maa yaadina isinummaa wal fuudhaa malee sargii godhaa malee nuti dhiichisuu feena. Ilaa uffata illee akka isinii bunni yaaddan. Koi caalee akka uffanni nurraayi uffanni kan keenya caammaan keenya nurraayi meekaappii nurraayi moobaayilii itti waramnu nurraayi kan taaskiin nurraayi bakka sammuu isin caffartanii taphattanii galtan. Caffarree magaalaa egaa guyyaa keessan bareechuu dhufnee jedhama. Manatti isin galchina. Sanbooda gurrarra isin hin baanu khalaas. Garuu dhiichisuu feena. Uummanni Oromoo kun istaayila keessan jijjiira. Laala. Jijjiira. Namni biyya warri Itoophiyaa bar siree hunda baadhatee namaaf ta'a biiffee hunda fidee dhufaa bar. Habiyyaa kana boorsaa keessatti maallaqa hin qabu haadhatii jira. Dura si goona. Laa walii bitu sun bar harka walirra kaa'atanii bar. Liqii namaa. Dhaggeeffadhu harka walirra. Nuti waan harka irraan qabu. Gaafa nu heerumnu hin jirtaati as. Hundee maalii rabbi sodaaduuti isin gaafas gaafumaatii heerumtu qaba. Arkitee kan gaafa heerumaati gaafa nu heerumnu as jirtaati asnaan nuti sargiin godhannee barasnaan. Sargiin godhannee barisin. Amma godhadha amma please. Godhannu achumaa seenaan dhuftee bar. Uffanni miidhagina fi museen irraan sodaatin. Waan takka wanti sargiin hin jiru yaadina. Yaa rabbi yaa rabbi. Wallahi nama meeqa ana wajjin dabalame mana kana ka'e. Liinaa dhaga'u jirta sargiin hin jirtu haa huccuu uffadheetiin viidiyoon dalagaa. Silaa isin warra ajaa'iba uffata hunda bitattanii qopheeffattanii. Silaa waa jechuudha. Akkam dubaati caaltuyyee? Egaa wallahi maakii. Amma akka dhugatti yoo mola garra. Yoo mola garra bisuma hundaa wal arguu dandeenyaa bara. Guyyaa raftamoo halkan. Haaraani guyyaa rafu Habibti halkan yeroo feegalee wanti hundi namaan barakattu guyyaa gizee rafanii. Dhugaadhee waan sana ani torban. Guyyaa gaafa raftu hiraar. Halkan raftee gaafa ganama harkituu bareedaadha. Dhiisee guyyaa rafu ture eegan guyyaa rafuu dhiisee. Har'aan beetiin jira haadha tiyya. Amma waa hundi naa barakatu eegalee jira. Duraan huccuu mana keessaa hunda na jalaa haatan. Jinni hundaa seena mana kiyya duraan. Museenaa kun jechisiifi. Waan jinni hin jenneeti. No jinni osoo hin taane uffatan jee malee. Ara dhiisii ati ammas bahe abbee bahi. Itti ammas jimmanyaan natti haasoftii narraa dhiisi. Wallahi museenaan gisee laqodni isii akka malee hin jaalladhani beektaa? Haalaan anilleen wallahi. Nama tola laqodni isii haasoftu. Micoo hojii saree nuni yaadataa miidhagina. Ani bahe gisee waan gabbaa'e naa ta'e seetu fuularra dhaabbadhee gisee meeqa amma akka walii galle bar sirriitti tirqii walii galle ani afaan arsii amma laqodni arsii na gala jechuu. Afaan jimmaa duraan qodaa fideetti an qodaa kan hin beeku waan biraan itti geessa. Distii gisee qodaa san fideetti yefaxaariyaadha maali qodaan sirriitti walii galle amma. Bartee amma duraan loqoda hedduun ni dandeessaa malee dubbachuu beeku waattas. Noonin dhagaanii hin beeka garuu xiqqoo isiin qodaa jedhamu kun hin beeku ture amma garuu baradheega. Amma bakka sirriitti ani loqodni fayyaa jijjiirame bara. Maalitti jijjiirame giftiti? Mee namni hundi gisee naanaasoo loqodni kan kee jechuun loqoda harargee miti haasoo itoo na jalqoo loqoda maalii haasa'u jiran. Ani afaan Oromoo akkana haasa'u jirutti hin beeka malee. Waa'ee loqoda irraan kaayyeen afaan Oromootiin haasa'u jiratti hin beeka. Ati hoo? Loqonni akkama beektaa amma loqonni isaan jaan sun akkana galutti namni gariin naannoo amma masalaan ati museenaa fa'aa ijoollee arsii aslii fa'aa hunda hojii jirtaami wajjin gisee jirtu osoo hin beekne haasa'uun isaanii loqonni isaanii si fudhatta. Akkan gaafa naan achi jiru ni yaadata. Amma saayibboota hedduu
gaaddisee waan hin ta'in ijoollee Arsii Wallaggaa kana saayiboonni keessi galee keessaaf ijoollee Arsiiti. Na ጊዜ isaanii waliin haasoytee isaanii hojii turte. Namni gariin ammoo akkami beektaa? Kaloo qoduma bakka saniitu dubbachuu hin dandeenye kanama sanis bira hin jirre kanaannoo san bira keessa hin jirre jechuudha. Fakkeessuuf cinqama. Amma ijoolleen Harargeetti illee reetu ta'a. Wallaahi fakkeessuudhaaf nama hedduun beekaa akkana godhatanii wallaahi wabillahi wanta akka jechuun an bakka akka nama tokkotti afaan Oromootiin haasa'u jiraadha bakka jechuun loqota fedhu Boorana haasa'u fedhu Arsii haasa'us fedhu Baalee haasa'us nam tokko walii gallaan afaan Oromoo taanaan wanta nama aarsu hin jiru wanta nama gaafatamus hin jiru akkasumatti nu badhaan ati akkam jetta? No akkasuma garuu fakkeessuuf dhaaluutu adda adda malee akka itti dubbattu akka ammaatti itti ibsitu kanatti normaal kun afaan loqonni bakka fedheetu dandeessee haasoo inaan bareedadha garuu osoo hin dandeenyewu fakkeessu sana waan anillee balaaleffatu. So normally kan kee bareechitee dubbachuu dandeessu kan beekne sanii fakkeessu. Yaa naagalee amma osoo hin beekin beekaa osoo beektu fakkeessuudhaaf dirqamtu. Waa isa sana amma yoo jallistee haasoyitellee yookaan loqoda Harargee qulqulluu dubbachuu dadhabdee namoota wajjin jirtuutu murteessa. Ani ijoollee wajjin ture yaadatu yoo shawaa fi alamitu hin beektu warra hojii dalagu ture san. Yeroo san bar giifti ammallee giiftiidhaan jaaran loqoda keessatti dee so nama wajjin gisee jirtu nama wajjin jirtu sanii wajjin osoo hin beekne walitti wanti si jala yeroo dheeraa waliin turtan walitti si jala laata. Wallahi ani gambeene anama giseen haasa'u hayi maali beekaa akka haasa'u tanan jaba wallahi an garuu I don't know giseen haasa'u ni jiraami I don't know beeku angaa giseen haasa'u maafaan Oromoo haasa'u. Osoo deemu. Suuraa kiyyamu. Yaa ummaan tun Asturaaliyaa jirti hedduun jaaladhaani. Osuma deemu ni turu. Ati gadi hin dhiifne garuu peejii maqaa ati peejii ni qabda? Nin qaba garuu peejiin sun kiyyaa miti. Kamaa kee oroo jiru eenyuti? No peejiin kiyyaa amma waa poostu godhisi waggaa meeqa poostu goone. Wallaa nama kuma meeqa wayita 9 qaba fooloora. Nama kuma 29 qaba fooloora. Haraka kuma 300 ni jira. Kayyaa miti. Wanni wiinii sirra walitti qabachaa hin jira ka. Ho. Wayii. Akkam duba caaltu ati nagaa? Nagaan qaba alhamdulillah. Wallistuu taate akkam miidiyaa irratti si wani wallistaa akkam? Akkasin eegaleera. Ifturaaf wallee baasuuf yaada qabdaa? Abadan. Okay. Mee wallee afaan Amaariffaa takka nu wallise afaan Amaariffaa yoo beekte. Wallaahi kan feeta. Hedduu beekta jechuudha na gaafa kan feetettee amma kan hin fedhu si mini wallistaa? Mee naam. ያን ጊዜ ገና እንዳየውሽ ከንጆ ታምራት ደስታ እንደንደውሳ እሺ ማል ደንደስ ዱባ ከደንደስ ወዬ አን መደንደስ ጀ ኢሊሊ አፍሩ ከና መያቡ ጠበሽተኒ ጅርተ ወሪ ፋሚሊ ናሂም ሜ አማና ወልሲ Ati amma wallee dhabdee Amaariffaan wallisiisu deemtaa duuba. Maal rakkoo qaba haadhatii irra deeme hijibbatu. Wallahi rakkoon hin jiru caccabsee maali afaan beekumsan ta'u bara afaani. Itti bantee bar. Ninja jawu? Afaan Oromoo sirbaa olti dhagaa oolla maal gootu? Afaan Oromoo dhagaa oolla mi magaa change gootu? Wallee sana hedduun jaaladha. Qaleessuut dafee. Amma wallisteen jedhamutti nu bante jedhama malee.
teegin እንደዚህ ከጥሩ አይደለም። ቆይ አማርፋ ያሃሲ አየነ ታሲ እኔና ሳራ ቆንቆ ወመበሩ ፈይደቲ ምራፋን አማራኺ ምን ዱበታም ዱ ኦሙሴና ሙሴን ፓስወርድ ዲጂት ተሰልኪቴ አፋን ኦሮሞን በይን እነቲ ማየ ኦሮሞን ቱዬ ፈይደ ኢጃን አስቴሲ አችቲ በንቲ ሃየነቲ ሚ ቴሌግራማ ጉበና በሬስ ማረኮ ከቡዱ በጀልኒ ጅረቲ ዋይና ከከይቲ ኩሎ ኩለዴ ዱፍኒ መካና አንጀት ዴመን ኩለዴ ዱፈሺ አከናይጋ አረማልፍ ዲብት አረማልፍ ዲቴ አን ኩላ ከነቲ ኩለዴን ቤኩበር ኩንኮ ማረቢቲ ወረዲ አደዳን በይቱ መለ wallahi guys kula dinjiran kula ne kat imbe khuni kula da jeti wallahi ne me na warsisi esa manne khay asma khuna ba ya jikot ha ka sai mural wallahi sare so dal kan dem ganda khanya sare dumat maliji wallahi ganda khanyu sare dumat እንዳም ሆቱና ኩሊ ሜኒ ላላከም ነራጅሩ ማላቲ ማለን ስትቁለ ዱባይ ዱራን ዋንታ ኮኮ ፈየምታ ተከቲን ሱናሲ አረኒ ሁንዲ በኔበር ኤጋ ማለ ፈየደም ዱራ ሎኒ ፈየደ ማሬ ማድረኮ ቀበ ጫልቱሽ ኸኝኑ ቁሰት ያታና ፈየደም ናኒ ቀብዳማ ፈየደም ታ ጀቹናቲ ኸኔ ፊፍ ጉለቴ ወላሂ ማልቴ እኔ ጉዳዴ ሜዲ መስታወት ይላል ደወንጎርቴ ጅርታራ ስርት ላለ ሰኑ ወላሂ ጂ ወላሂ ዋኒ ንቤኒ ፈሙ ወልተውፍ ዲማ በራስራ ኤጋ አከ ጆሌ ሰንቴሚ አከ ጋባ ዱራና ጆሌ ሰርጊ ወይቱን ጅርታ ቢብቲ ኤኙ ኛተኒ ነገሩ ዲምተን ዋሁን ደብ ደንደኛ ዱነቲ ያደን ታው ጅራ ኾበ ጉያ ሰኑ ፈሉ ተርጊዮን ወለቹ ዲምተን ኡምሰን አስኒስ ሃይ ማል ሀቢብቲ ዱደ ወለ ረገረ ገለጭ ኢሱን በርባኑ አናፊኒ ወላሉ ሙሴና እቲ ሚኑቲ ፍደንደኛ ሰርጊ ስፖንሰር ኑጎተኒ ስፖንሰር ኑጎቲ ጎናሬ ኑመቲ ማመለ ኑቲ ሲርት ሲኒ ጎና ማንጀም ተማጊ አማ ነቲ ያደን ኡፈን ኹንጋ ጉያ ማኪ ሰርጊቲ ኾበ ኩን አከስ የ ሁንደ ኾባ ኾባ ደመሲ ገርሲሱን ደንዳ ኾባ ካይን ታው ጅራማን ነገርሲስ ተሰምቦዶ ሰርጊ ጎና ጋይገስ ቦደይስን ያኒ ኑቲ ቪቪ ደንደኛ ማያ ደና እስኑማ ወልፉ ዳመለ ሰርጊ ጎዳ ማለ ኑቲ ዲቺሱ ደና ላ ኡፈተላ ከሲኒ ቡኑ ያደ ቆይ ጫሊ ቆይ ኦፈኒ ኑራይ ኦፈኒ kan keenya ጫማን keenya ኑራይ ሜካፕ ኑራይ ሞባይል ትወራም ኑራይ ካኒ ታስኪን ኑራይ በቃ ሰሞኑን ይስን ጨፈርተኒ ተበተኒ ይገልጣል መገል ላይ ዳጉያ ሲሰምበረ ማለት ሲንገልጭና ሰምቦደ ሁራረስ ንባኑ خلاص ገሩ ዲቺሱ ሙኒ ኦሮሞ ሁሜ ስታይል ከይሰን ጅጅራ ላላ ጅጅራ ነሚ ቢየት warri Itoophiyaa bar siree hunda baadhatee namaaf ta'a biiffee hunda fidee dhufaa bar. Kabiyyaa kana boorsaa keessatti maallaqa hin qabu haadhatii jira. Dura si goona. Maali jiru? Wallahi ganda keenyu saree heddummaata. Indaan kootu na kuuli meen ilaala akkam narraa jiru. Maalaati maalin sitti kuula duba duraan waan takka qofa fayyamta takka ittiin sunaasi. Aranii hundi bannee bar. Eegaa malee hin fayyadamu tura. ሎኒ ፈይደ ማሬ ማድረኮ ቀበ ጫልቱሽ ኸኝኑ ቁሰት ያታና ፈየደም ናኒ ቀብዳማ ፈየደም ታ ጀቹናቲ ኸኔ ፊፍ ጉለቴ ወላሂ ማልቴ እኔ ጉዳዴ ሜዲ መስታወት ይላል ደወንጎርቴ ጅርታራ ስርት ላለ ሰኑ ወላሂ ጂ ወላሂ ዋኒ ንቤኒ ፈሙ ወልተውፍ ዲማ በራስራ ኤጋ አከ ጆሌ ሰንቴሚ አከ ጋባ ዱራና ጆሌ